Akkam jirtu har'ammoo mata dureen kiyya xinnoo addadha. Namni yeroo waa aaru yookaan yeroo waa gaddu yoo imimmaan buusee boo'e moo yoo aarii sana ittifate irra faayidaa qaba kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Namni yeroo miira keessa galee boo'u akka dadhabinaatti waan lakkaa'uuf ittifachuu yaala. Yeroo baay'ee aaraa jiru nam tokko namni naannoo sana jira taanaan hin dhokfata. Boo'uun mallattoo dadhabinaadha jedhee yaada namoonni hedduun. Akkasumas boo'uun aarii fi gadda namatti waan cimsu nutti fakkaata. Yoo fakkeenyaaf nam tokko boo'ee akkam boossatii dhiira miti maaloo miti maal kan jedhamu jira. Boo'uun mallattoo dadhabinaa akka ta'etti kan yaadan jiru. Haa ta'u namoota aarii yookaan gadda sadarkaan wal fakkaatan qaba lama keessaa tokko boo'ee yoo imimmaan harcaasee tokkommoo keessatti qabatee yoo callisee kan boo'e sun dafee gadda isaan mataa dhukkubsachuu dafee garaachi madaa'uu hirriba dhabuu aaruu fi gadduu irraa bilisa ta'a. Inni boo'ee imimmaan harcaase jechuudha. Namoonni lama tokko aarii isaa keessatti qabataa hin callisaa tokko tokkommoo aarii isaanii yeroo hin boo'anii agarsiisu. Kanneen boo'anii imimmaan ofirraa harcaasan kanneen kun mata dhukkubbii cimaa hin godhatanii garaachi isaaniillee aariidhaan hin madaa'u hirriba hin dhabanii aaruu fi gadduun illee dafee isaan dhiisa jechuudha. Kanneen imimmaan harcaasanii boo'an. Noormaalii namni tokko imimmaan gosa sadii oomisha. Inni jalqabaan baazaal yookaan imimmaan dhaabbataadha. Kun egaa xannachi imimmaanii yeroo ija keenya libsannu ija keenya jiisuuf kan fayyadu kan pirootinii farra baakteeriyaa of keessaa qabu yeroo hunda oomisha. Kun nama hundatu qaba jechuudha. Konistaaንትሊ. Inni lammaffaan rifileeks kan jedhamu imimmaan rifileeksii. Inni kun immoo yeroo waa ija keenya seenu yookaan yeroo waa ija keenya gubu kanneen kana ijarraa miicuun fayyummaa ijaa eeguuf kan oomishamudha. Fakkeenyaaf yoo ija keenya keessa waa seene awwaarri barbareen wanta yeroo seene yeroo kana imimmaan dhangalaasa ija keenya. Kun rifileeks tiir jedhama. Yeroo waa nu tuqu kan oomishamu. Inni sadaffaan imooshinaal tiir jedhama. Imooshinaal tiir kun yeroo miira adda ta'e kan nutti dhaga'amu kan oomishamudha. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko baay'ee gaddu yeroo baay'ee aaru yookaan yeroo baay'ee kolfu imimmaan oomishamudha. Kanneen kun gosa imimmaanii kan hormoonii miiraa yookaan istirees hormoonii hedduu of keessaa qabanidha. Isaan imooshinaal tiir jedhaman kun hormooniiwwan miiraa kan ta'an istirees hormoon kan jedhaman hedduu of keessaa qabu. Kanaaf egaa nam tokko yeroo aaru kan waa gaddu yoo imimmaan buusee boo'e faayidaa hedduu qaba. Faayidaan boo'uun qabu keessaas tokko dhukkubbii hir'isa relief pain. Namni yeroo miira keessa seenee boo'u hormoonii akka oksitoosinii fi indoorfiinii jedhaman qaama keessatti oomisha isaanii ni dabala. Hormoonni akka oksitoosinii fi indoorfiin jedhamu kun immoo dhukkubbii qaamaas ta'e dhukkubbii xiinsammuu saayikooloojikaal peen fiizikaal peen namarraa hir'isuuf ni gargaaru. Akkasumas these hormones make people feel good. Muudii keenya sirreessu. Muudii gaddaa muudii aarii keessaa nama baasuuf gargaaru oksitoosinii fi indoorfiinii yeroo namni imimmaan buusee boo'u qaama keenya keessatti oomishni isaanii dabalu. Amala nama tasgabbeessuu illee qabu. Soothing effect. Akka namni tasgabbaa'u akka namni relief ta'u amala gochuu qabu jechuudha. Yeroo miiraan boonyu amala sirna narvii paarasimpaatik nervous system jedhamu kan akka namni relax ta'uuf gargaaru si'eessuu qaba. Paarasimpaatik nervous system nam tokko rest and digest boqotee akka marmaan isaallee soorata bulleessu kan taasisudha. Kanaaf akka namni relax ta'u ni taasisa jechuudha. Kanaaf egaa ofumaan miira ofii to'achuu fi of tasgabbeessuuf aarii ofirraa hir'isuuf ni fayyada. Kana malees istireesii namarraa hir'isa. Namni tokko yeroo boo'u keemikaalota dhiphina sammuu keenyatti fidan namatti fidan hedduun waan imimmaan kanaan qaama keessaa ba'aniif dhiphina sammuullee namarraa hir'isa. Imimmaan keessa egaa keemikaalota hedduu jiru kan qaama keenya keessaa ba'an yeroo namni boo'u. Isaan kun immoo qaama keenya keessaa ba'uun istirees hormooniidha waan ta'eef istireesii yookaan dhiphina sammuullee bilisa namarraa taasisa jechuudha. Nama boo'uufillee namni ni dirmata yookaan maal taatee jedhee gaafata yookaan kunuunsuu yaala. Namni tokko yoo waa aaree waa gaddee keessa isaatti qabatee namni dhibee isaa beekuuf hin jiru. Namni hubatee isa haasofsiisu hin jiru jechuudha. Namni yeroo boo'u immoo namni ni dirmata. Akkasumas kun immoo maal fayyadaa? Namni boo'u sun gargaarsaaf kunuunsa adda addaa argachuun nama na hubatu argadheera jedhanii waan yaadaniif keessa isaaniitti gammachuun itti dhaga'ama.
at least namni hubatu jira. Namni peenii godhu wanna dhukkube, wanna aarse, wanna gaddisiise kan na hubatu jiraadhanii yaadu yeroo kana. Yoo dhoksate garuu yoo callise garuu namni isa hubatu hin jiru jechuudha. Kun egaa bakka tokkotti walitti dhufuun akka hirriba tasgabbaa'aa rafnu taasisuuf ni gargaara. Boo'uun. Kanaaf namni tokko yeroo waa gaddu kan yeroo waa aaru yoo boo'ee imimmaan harcaasee boo'ee ofirraa aariin sun yookaan gaddi sun irraa salphata jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.